Galanu maleen gaddaa sani akkana godhe. Maleen gaddaa sani kana narraa godhe hojjetu. Amma namni su gargaare takka illee jiru duuba. Waan takka waan na gargaara nammaan tura nagarree hojjetu. Kanaafuu ammaan tana humaa iyyaatiin koominitiin Oromoo kan dirree dhawaadhaa Maaster Hassan Abdulqaadir faa mana isii guututti nuti ijaara jaanii jiranii mana keessiif jaaran kanaafuu isaaniif du'aa godhii fi haalli jireenyaa kan gamanatti mul'atu akka garagara ta'ee fi akka ifiitti bulan malee akka ollaatti hin bulanii isaniin wal fudhatee kan jiraachaa jiru ta'us beekamaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma ammaan dura sagantaa teenya keessatti isin biraan geenye turetti gochoon xiqqoon tan galaanni keessa dabree yaa Rabbi maaliif na uumtaa isii jechisiisaa waggaa dheeraaf shahaadaa qabattee keessa jiraachaa tan turte. Haati teenya aadde Aishaa Mokonnon rakkoo isiidhaa bal'inaan dhiyeessineeti kan turre. Arraafisa tumsaa tattamaa kan ummanni keenya godheen wajjin wal qabatee waan qopheessine qabna isin nu hordofa. Firmaanna gargaarsa xiqqaa guddaa martee gamtoomaan abbata rakkoo uummata irratti nu eeggata koonni martee adeemsa duwweessa kan daganne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Akkuma asii olitti ibsamuuf yaalametti manni aadde Aishaa kan ji'a takka dura galaanaan irraa diigamee iddoo gachiistullee isii hanqise kanaan wal qabatee dirmachuu guddoo tan hangana hin jaamne boo'ichaa fi rakkoo isii kana dhaga'uun arra baru osoo hin jenne furmaataa tattamaa kan godhee fi jiru hawaasa dirree dhawaa kan Minisootaati. Hawaasni dirree dhawaa Minisootaa akkuma kanaan dura waliin beeynutti rakkoolee hawaasaa ciccimtuu tantumsa barbaaddu irratti duree ta'uudhaan magaalaa hanga baadiyyaatti sochiilee hangana hin jaamne godhaati kan ture. Ammaasummaa teenya tanaan abshirsi cinaa jirre jechuun mana isiidhaa kan galaanaan diigame kana akkuma harkaa jirtan kanatti maallaqa ramaduudhaan bifa haaraan mana isiidhaa tolchee ijaaree meeshaalee manaatiis guutee fi harka ummaa teenyaatti qulfii kenneeti kan ture. Mana kana galaanaa jalaa balleessee ture galaanaatu jalaa jiise haala sallaaluudhaan haara garaa nama nyaatu keessa waan turteef Direwood Community Ministootaa galanni haa galuu fi mana kana ijaaree fi asiin ga'ee jira jechuudha. Kan biraan raagaawwanni eegamuu beektaa hawaasni keenya kan Direwood kun hedduu dhadhabaadhaas bal'aadhaas saniifuu akka Direwood Community Ministootaa kanatti namuu irratti wal gargaaree miskiina keenya quba qabaadhaa warra galaanni mana jalaa jiisee quba qabaadhaan isiniin jira. Ummaan teenya tun ilmaan isiidhaa kan gara isii keessaa bahan 17 osoo ijaan gartuu boolla qabriidhaa booyaa tan ganneeytee fi gargaarsa tokkoon malee carraaqqachaa tan turtedha. Nutis eebba mana isiidhaa kan isiif ijaarame kanarratti argamneeti kan turre. Firmaanna gargaarsa xiqqaa guddaa martee gamtoomaan abbata rakkoo uummata irratti nu eeggata koonni martee adeemsa duwweessa kan daganne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Isii dubbisuuf hiree arkannee turreenis yaada isiidhaa itti siinee gaafanneeti kan turre. Ummaa teenya aadde Aishaa. Manni fayyaa akkanaan turre duraan ummaati. Guyyaa dura roobni narraa jiisu jechuun bishaan asiin seene asiin baha kun akka jiru fuudhamee jira jechuudha. Osoon kana jecha taa'ee wanni boo'ee hiraaree wanni juuti raamaan Adam na dhufte. Raamaa jechuun obbeetti sharmarkee? Isiin na dhufte. Ummaa maal taatee kunaan jettu ummaatti akkuma nagartu kana jeen. Akkuma ilaaltee nagartu kanaan jeen. Ogguma namciyyoon footoo na kaasee wanni na goote na biraa deemtee jechuudha. Ogguu isin na biraa deemte sharmarkeen naa dhufe kun nama isaa qorqorroodhaa fi raashinaa naa qabee dhufee jechuudha. Ummaa maal taatee jenna sharmarkee akkanumatti hin jira. Akkamitti jirtaa jennaan kun akkuma nagartutti hin jira. Ji'eenni jechuudha. Abshirji kana yaadini. Ijoolleen Oromoo guddoon siif jirti. Abshirji siif jaarama. Kana itti waan hojii biraa isa kuttu hin jirtu. Ji'een na jajjabeessee jechuudha. Marabbaa ummatiyyaan jeen. Waan takka yaadu wanni yaadu hin jirtu. Manni kan siif ijaarama. Si bira jiranii ilmaan kee. Si xaqqabbalanii jira siif jiranii.
siifi jirra siin jaani jiranii naan jee marabbaan jeen ajee marabbaa jeetin irraa taqabbalee jechuu footoo na kaaseetin innis waan cinqiti jetti himadhee deeme jechuu ugguu deeme booda kanarraan gammachuu kana harkachuun kiyya. Hawaasa dirree dhawaa kan Minisootaa kanaan manni ijaarame kun kabajamoo obbo Haajii Khadiriin qulfiin mana banamtee ummaa teenya tana harkaas kaayamteeti kan turte. Hanga dandeenyetti rakkataa keenya ilaallee kan bakka seenuu dhabee akka dubbatu hin beekne hedduu jira. Rakkataa nama keenya hedduu jira. Kanaaf warra biyya alaa qofa ilaaluun sun warri biyya keessatti akkasitti gurmaa'anii humna tokkoon waan kana yoo godhanii hedduu bareedaadhaan jaa. Fakkii ta'an obboleeyyan keenya kun fakkii ta'anii rabbi jazaa isaanii jannataan isaan kaffalu. Bal'inaan akkuma kanatti itti jabaachuu qaban. Warra ijaaramee jiru osoo hin ta'in warra hafee jirutti ofitti hammatanii biyya adda addaa warra jiran warra biyya alaa ta'anii biyya adda addaa jiran ofitti hammatanii bakka tokko ta'anii humna isaanii jabeeffatanii kana daran sosoo qabuun jaa. Maaliif haalli isaan kanu haala bareedaa haala nama hawwasiisu tokko haala bareedaadha. Kana dhaabuun qabanu laaffisuu illee qabanu warra biyya biroo jiran warra Minisootaa qofa osoo hin ta'in biyya adda addaa warra jiranuun cheenii isaanii dheereffatanii shanshalata isaanii dheereffatanii wajjabaatanii jaarmiyaa bakka jirutti namni hogganu mataarra jiraate biyya adda addaa jirti immoo ijaaramanii haala kanatti nama keenya quba qabaachuu qabuun rakkataa nama keenya akkana furmaata gochuu waan guddaadha waan bareedaadhaan jiran. Ollaan isiidha kan yoo isiin dhabdee isii gargaaraa rakkoon isiidha rakkoo teenya jechuun waliin jiraachaa turan keessaa isaan gatakka dubbisneeti kan turre. Guyyaa irraan tana kana wallahi guyyaa gammachuu guyyaa gartee dheengaddanii gaddinee guyyaa akkasii manni irraa jigee akkasitti rifanne san hedduu gaddinee amma immoo laakiin alhamdulillahi rabbil aalamiin gargaarsa gartee uummata Oromoodhaatiin akkanatti gartee nu cinaa dhaabbate kanaan hedduu waan kun nu ijaaramee irraan tana bakka tana gahuudhaan hedduudhaan gammade. Ani ollaa Aashaati asuma wajjin turre zamana dheeraa wajjin turre ilmaan isiilleen harkuma keenya irra dhumanii saniif wajji jirra akkasitti ammaga rakkoon manaatu guyyaa jimmataati rooba hamaa roobee keessa rafuu jirti gizee dhufe manni jibu kuban qabdu gizee gabbaane mana Aashaa jiganuun jaani rifanne Aashaa lubbuun si baate manni ijaaramaaf shirji siif ijaarani jeetiin jajjabeessee gatteessee akkana mutabaqa bubuusti magaalaa baate gizee baate mutabaqa san kana bubuusti nuti irdaata ganda keessa kaanee maanguddoo gandaa kaafanne ganda keessa deemnee gugurree jechuudha nu gargaaraa kun ollaa rabbiin nu dhiisoote haqa ollaa jee xiqqoonni gugurree maallaqa amma gizee kan isiin quban qabdu ittiin hime Aashaa siif ijaarama mana keessi ijaarama abshir yaadiin gugurra dhugale karaa mana keessiitiin jeeni amma gizee mana galte ittiin hime maal Aashaa ifaalleen qabdu bari ifaalleen qabu lambaashi dadhaana jette tiin kaasanaas si qaxxala abshir jii uummata kallee rakkate uummanni Oromoo bal'aan si cinaa jira hin rakkatiin Aashaa abshir jii lubbumata jalumaas qaafa sirratti jigiin jeetiin jajjabeessee biraan dhaabbadhe akkasittiin ijoolleen hafuun ta'uuf sharmaakee adab raamaa adab dura raamaan fi yaame raamaan gizee dhufte kun barakkana Aashaan ollaati yaatu rakkoo jirti himachuu leen beeytu gizeen ji'oo dhuftee qisiin kaastee footoo ergitee jechuun uummata bal'aadhaaf hangan amma sharmaakeen garma dhufe gizee dhufe sharmaakeenis hanga hafe qarrasee ganama qorqoorroo raashina fidee fi dhufe umma akkamii jirta maal taate jeen akkana barmanaan irraa jigee jeen jetteeni galaanni asii seen achiin baha manni kun of waddaa kanarra falaqxee rifatan isaanu akkasitti miikaa takka irratti hidhanii fi abshir jii umma Oromoon guutuun si bira jirti jeeni hin booyin dhimmaan kadhate sirraa qaajee akkasi bira dhaabbatee jechuun Allah dachii fi samii wallaahi la'aziim rabbi isaan irraa jijjiiru addunyaa fi akara rakkoo isaanii garsiise isii dhiisi anuu gammachuun na dhagaame wallaahi la'aziim hedduu irraa gammanne akkasuma rabbi wallaahi ilaal umrii barakaa qabdu tadalagatan isaana nyaachisu tadhaleen isaana ergechiisu hamtu rabbi isaanii garsiise hedduu rakkoo keessa irraa fuudhanii har'a bal'ootti sii baasanii isii fura wallaahi isin rabbi fayyaa kennuu fi akkasumatti akkasitti hedduu irraa gammanne. Halumaa wajjii wal qabatee dargaggoota ijaaraminsa manaa kanaaf yeroo fi humna isaanii osoo hin qusatin achitti argamuudhaan hojii hordoffiidhaatii fi tambiroo hojjechaa turanis qunnamneeti kan turre. Hawaasa Direwood kan Minisootaatti argamu isaanii hawaan kana gargaarsa godhee akka manni kun aboo Teenya barraashiif ijaaramee galmaan akka gahamu godhe isaanii akkasumatti illee warreen adda addaatti illee kan biyya adda addaa jiran akka Adil Usmaan fa'aa Fuwaad Abdishaa fa'aa waallaqa karaa sharmaarkeetiin erguudhaan jechuudha. Maallaqa isii akka jirutti kunoo isiin amma nu bira jirti baankii irrattis akka neefis isiinis warri maqaa osoo hin dhaamin
warreen maqaan isaanii osoo hin dhawamin isaan gama shar marketiin erganii isittis khanninee harkattis qabuudhatees jira baankiinis gama baankiinis galchineefis jira saniifuu haala kanaanii deeggarsi godhamee jechuudha. Hojii boonsaa akkana kanaaf ati maaltu dhaga'e? Hedduu wallaahi uummanni Oromoo keessaafuu hawaasni Direwoodhaa kamisoota argamu hedduu kabajaa guddaa isaanii qabna hedduu isin jaalanna akka ummaa teenya haboo aashaa bira dhaabbatanii mana sii kana agartee rooba san dura rooba akkas godhee mana sii dura jiisanirraa gama mana bareedaa amma asitti argamu kana jaartaniif hedduu isin galatoomfannaa akka maqaa Direwoodittis hedduu galata guddaa nu biraa qabdanii galatoomaan jaan. Hojiin boonsaan tun tan furmaata hatattamaa barbaaddu hawaasa Direwood Minisootaa kanaan furamtee Arkuun keenya kan nu gammachiise ta'us ibsinee dabruun dirqama waan ta'eef. Hirmaannaa gargaarsaa xiqqaa guddaa martee gamtoomaan dhaabbata rakkoo uummata irratti nu eeggata koonni martee adeemsa duwweessa kan daganne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Sagantaan teenya tan hanga ammaa gama keessaniin gayaa turre. Manni kun duraan dhimmisaa roobni guddaan gubbaan itti roobaa galaanninis iddoo bahu dhabuudhaan mana sii keessa qaxxaamuraa hanguma isiin goojjoo walitti kakkabattee keessa ciisaa turte sanillee isii dhoorkee sanumaahu irra jiiseeti kan ture. Roobni seenaa soomanaa roobe sun. Saniif booda deebi'aa yaadachaa gammachuu ammaatiin wal cinaa qabaa hoggaa laalluu ammaas azaabninii fi jannannii akka waan wal cinaa jiruutiif kan fakkaattu. Kanagaa haalli jireenyaa kan addunyaan irra jirtu. Nutis hawaasa Direwood kan Minisoottaatii fi waahillan biraa kan ummaa teenyaa ishaa gargaaran maqaa Direwoodiin galatoomaa jechaanii hirmaannaan keessan hirmaannaan cinaacha wal qabuudhaa kan hawaasa keenya dadhabee akkanumatti itti fufuu qabdi jechuudhaan dhaamsa keenya dabarsina. Dheessaan sagantaa Iskandar Alijii Daarekteeraa fi Editarri keenya Sharmaarkee Ilmaa Adabii kaameeraa Sool Istiidiyoo wajjin ta'uudhaan sagantaa biraatiin walitti dachaana hangasitti ummaa teenya Aayishaadhaan nageetti isiniin jenna. Ummaan teenyaas nageetti isiniin jenna. Nageetti akka walii galaatti an nageetti jeetiin jira atis nageetteeti du'aayiidhaan sagantaa teenya nu cufta warra si gargaare hunda. Marabbaa akka wanni juutti nagattee wayyootiyyaa nagaan naa jiraadhaa fayyaa galatoomaa naafi fayyaa mi'ooytuu qaba baadhaa. Ormin teessan olli siniyaan adeemtu ta fuula duuba fuula duratti siniyaa deebisu ormi barahaa qabdu siniyaa kannu waan dalagattan ta barahaa siniyaa godhu jechuudha. Kana fakkaatti gaa du'aayiin ummaa teenyaa nutis nageetti isiniin jenna. Hirmaannaa gargaarsaa xiqqaa guddaa martee gamtoomaan dhaabbata rakkoo uummata irratti nu eeggata koonni martee adeemsa duwweessa kan daganne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne.